Akka fuunee nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu hordoftoota fi daawwattoota Jilcha News kun Jilcha fi sirra oduu guyyaa kanaaf qabnu sin dhageessifna. Oduu guyyaa kanaa jalqabarratti matootii oduu dursinee sin dhageessifna. Shakkamaan daa'imman waggaa takkaaf ji'a 8 haduun miliquuf yaale to'annoo seeraa jala oolfamuun qoratamaa jiraachuu poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti jeequmsi guddaan dhoofu yeroo ammaan tana qophiin xumuramee jiraachuun ibsame. Humni raayyaa ittisa biyyaa kaaba Itoophiyaatti tarkaanfii humnoota faannoo Amaaraa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuun bu'aan nagaa mirkanaa'aa jiraachuun gabaafame. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu keenya guyyaa irraatii amma kallattumaan gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Shakkamaan daa'ima waggaa takkaaf ji'a 8 hatuudhaan miliqee to'annoo seeraa jala ooluu poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Shakkamaan kun gaafa muddee 5/2018 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qeerqos aanaa 9 safara hadiidaa bakka jaamtuun beekamtutti naannoo sa'aatii 8tti akka haatetu ibsame. Haate Abiyaalaw Taakluu akka jettutti yeroo daa'imni kun naannoo mana isiitti taphachaa jirutti hojii manaa isii mana keessatti hojjechaa osoo jirtu namni hin beekamne daa'ima isii kana jalaa fuudhuu dubbatti. Shakkamaan maqaan isaa Dimaasuu Aggaazee jedhamu kun daa'ima waggaa tokkoo fi ji'a 8 mooraa keessatti taphachaa ture waliin mana isaa irraa fagaachaa osoo jiru poolisoota magaalaa Finfinneetiin qabamee hawaasa waliin ta'uun eeruu kannameen poolisiin qabee to'annoo jala oolchuu beeksise. Poolisiin shakkamaa kana erga to'ateen booda qorannoo isaa gara fuulduraatti irratti banuu fi himannaa akka irratti banuus beeksisuudhaan daa'ima kana maatii isaaniitiif deebisee jiraachuu beeksiseen. Waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinneedha yakka daa'imman ittisa hin qabne irratti raawwataman ittisuu fi warri ijoollee isaanii if eeggannoodhaan qabachuu fi wantoota shakkisiisaa akkasii yeroo argan qaamolee nageenyaatiif yaada kennuu akka qaban yakka raawwatan akkaataa seeraatiin adabbiin sirriitti akka itti kennamu beeksise. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti jeequmsi guddaan dhohuudhaaf yeroo ammaan tanaa qophiin xumuramaa jiraachuun ibsame. Akka odeeffannoo naannoo Tigraay baaftee agarsiiftutti miseensi qaama miidhamtoota humna waraanaa kaaba Itoophiyaatiin miidhame guyyaa boruu magaalaa Maqaleetti hiriira mormii dhageessuuf qophaa'aa jiraachuun ifame. Qaamni miidhamtoonni kunneen qabsaa'ota wirtuu wayyaala Awaash kolleejjii Yuuneenii mooraa Izaanaa Mallas kaabaa keessatti wal'aansa argachaa kan turan yoo ta'u waraana kaabaatiin kanneen miidhaman ta'uu ibsameeti jira. Mormiin kun gaafilee armaan gadii kan kaasan hoggaa ta'u tokkoffaa mindaan keenya sirnaan kafalamuu qaba kajuu fi sababa hanqina kunuunsa fayyaatiin haala yaachisaadhaan du'aa jiraachuu ibse. Kana malees kunuunsa fayyaa qulqullina qabu nuuf haa kennamu jechuudhaan baajanni kunuunsa yaalaaf ramadame erga saamame qaama walabaatiin odii taa ta'u jechuudhaa fi waliigalteen nagaa Piriitooriyaa hojiirra akka ooluu fi waraanni haaraan atattamaa dhaabbachuu akka qabus ibsame. Hiriira mormii guddaan TPLF fi rakkina amma keessa jirtu keessa galcheef amma dura if qopheessaa akka jirtu odeeffannoon ammaan dura baafte mul'ifte. Geenya kana immoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa eega fonqolchi mootummaa irratti raawwatameen booda Maqalee gadhiisuun Finfinnee kan seen hoggaa ta'u torban tokko dura ammoo humnoonni waraanaa TPLF fi masaraa bulchiinsa yeroo naannichaa marsuun Jeneraal Taaddasaa Waradaa sochii hogguruun ni yaadatamu. Humni raayyaa ittisa biyyaa kutaa kaaba Itoophiyaadhaa tarkaanfii humnoota faannoo Amaaraa irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuun nagaan waaraan bu'aa jiraachuun ibsame. Ajajni kaaba ba'aa fi akkasumas kaaba tarkaanfii shororkeessitoota naannoo Amaaraa keessa sosoon irratti fudhachaa jiruun naannoo Amaaraa godina Gojjamii fi Wallootti nageenyi bu'aa jiraachuu jiraattonni godinicha boqochiisuun ibsame. Humni raayyaa ittisa biyyaa baatii 2 dura duula opereeshinii naannoo Amaaraatti jalqabee cimsee itti fufuun humnoonni faannoo Amaaraa harka kennachaa gara daandii nagaatti dhufaa jiran lakkoofsaan baay'achaa jiraachuun gabaafame. Torbee tokko dura qondaaltonni faannoo olaanoon raayyaa ittisa biyyaa haliluun beekaman kanneen kaaptiin Masrashaa Saaxeen durfamu 18 fi miseensonni faannoo 100 lakkaa'aman waraana raayyaa ittisa biyyaatiin harka kennachuudhaan mootummaa naannoo Amaaraa waliinis waliigaltee nagaa mallatteessuun ni yaadatama. Waliigaltee dhaabbata uummattoota faannoo Amaaraa fi mootummaan naannoo Amaaraa jidduutti mallattoo itti hordofuun humnoonni faannoo Amaaraa naannichaa nagaa dhoowwaa turan daandii nagaatti deebi'aa jiraachuun walqabate naannoo Amaaraa godinaalee hedduutti nageenyi fooyya'aan bu'aa jiraachuu kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa gabaase. Yeroo ammaan tana raayyaan ittisa biyyaa kun bakkeewwan humnoonni shororkeessaan kunneen itti dhokatanii fi nagaa hawaasaa boreessuu tattaafatan adda baasuudhaan dhabamsiisuuf tarkaanfii fudhachaa jiraachuun ibsame. Tarkaanfiin boqonnaa hin qabne kana keessatti hidhattoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamne madaa'uu booji'amuu fi meeshaa waraanaa isaanii qabamee jiraachuun gabaafame.